emotional taatee maasoo jirte malee unu caalaatii kan itti dhiyaatee maatii qabdi obboleetti. Jalqaba hanga dhumaatti nama bilbilishee bira jiru nama wanta kana qabatee fi deemaa fi jiru namoota anaafini tokki caalaatti dhiyaatu qabdi. Ani Hamzaan isa tachiteessee akkas dubbattu toon taane gaafa jalqabaa kaasteen talli kun dadhabdee kaastee faana rakkannee makiinaa kiraayii fuunee saaxinii qopheessinee waa hunda goone ofii keenya namummaa nuti dhagaame goone malee akka takkas tasira teessee dubbattu miti. Hirriba guyyaa sadii takka taa'ee dhabeen hirriba torrafiin obboleessi hanga gaafa gaggeeffamuutti illee itti dadhabeen akka wal keessaa qabu. Waa taragaagee obboleessi taragaagee sii deebisaan jira. Agaa jirti yoo ta'e itti himee tokkichamu. Silkiin kan jiru kan beeku amoofini mucaasheen iddoo intalli turtee maqaan eenyu maqaan mucaanni tokko. Akka goonu amma dhimma personaaliin ni himna. Personaalee asirratti waa'ee dhimma dhuunfaa naasofna yoo ta'e ajandaan nuun qabannee dhumnetu Jalaa Tabalaashaa lammata. Ajandaa isin qabattanii fiddanii nu jalaan baxabaxiina dubbiin beektanii viidiyoo Hamzaa Jalagalaatiin haggeeffadha. Hamzaa Jalagalaa tokkichoo Jalagalaa jalqabaa kaasaa waasaan hojjechaa turanii deemaa laala. Namni jireenya mataasaa miti naa qabadha. Ani duraan dursa nagaa siniifaa ta'u dhugaa miira keessa nama galchitu warri dubbiin beekne uftanii dubbiin baxabaxiina. Reeffaa Finfinnee baasanii haggeeffadha. Finfinnee baasanii Wallagga galchuu jechuun haggam hagga cimu nama reeffa biyyatti feessee beekutu beekaa jechuudha. As miidiyaarra teessanii isa afaan bantan miti. Dhugaa rabbi takkafaanii tokkee kan akka Amoo kan akka Hamzaa guddaan sin galateeffadha. Galatoomaa baay'ee sin kabajaa hagga ammaatti. Kan dhugaashee barbaadaa jiru kan akka sooyyee kiiloolee kan akka keessanii hedduun galateeffadha hedduulleen sin kabajaa miira keessa naman galchina waan hin taane dubbattanii har'as borus nuti waa'ee gargaarsaa irratti mari'achuufne malee silkiin eessa jira maallaqni eessa jira intalli kun gaafa heerumtu samaanaatiin heerumte joo akkasitti dhaqanii fiiganii walitti galan miti samaanaan immoo qabeenyi ani horadhee abbaa warraa kootti heerume dhaqee walakkaadha gaafa samaanaa qabaatte jechuudha seera kam aqiiti gaafa nama barate ta'a nama baranne nama waan beenne yoo ta'e waa baradhaa sagaleen yoo jira ta'e natti himaa ani hedduu miira keessa gaafa dabbaramu godhaam samaanaa gaafa jedhamu qabeenyi yoo dhufallee ati samaanaa waliin qabda taanaan walakkaadha jechuudha. Injira sagaleen ko tokkee. Jira Urji. Innaa kanaafiyyuu dubbii samaanaati malee akkasumatti qabeenya boonii haqaa joosiirraa fuudha haadha isheetti xirqim godhaa galchaani akka afaaniin haasaan miti joo. Waa takka hubadhaa lammaffatarramoo Hamzaa fi tokkeenii qabeenya kanaa ammis saantibii matti bira gaanii fi qaban seeratu jira kanaan deemuu qabanii lammaffamoo haadhammoo hin gargaara nutiyyuu hin gargaara birrii 1,000 birrii 2,000 rakkoo miti kunisa kaanuusa fayyaa deemuyyuu gargaaraa olla waan ta'eef mubaarik sooyyee nama osoo nutti hin baay'isin waca garagaraa osoo hin barbaadin nama 5 ta'aati Hamza akkuma dura jalqabdanitti sooyyeellee fidaati guyyaa nuu qabaa nuti hin gargaara warri gargaaruu barbaannu jechuudha akka kiyyatti malee qabeenya ishee irratti minaamin jettanii lammaffatarramoo waa'ee silkii Hamzaan aqee silkii ol galeen fuune poolisiif isa ol galeetu silkii fuudhee namatti kenname nama isheetti aanutti malee Hamzaan reeffa faana hagganni ta'aa ture argitaniitu viidiyoo irratti haggannis faana maraachaa ture Hamzaan faana dhalanne baazaawii obbolummaa dhiiga oromummaa walitti qaba malee isa akka faana alatee olitti ta'aa ture gaaficha yoo argitaniitu ta'e ani laayivii hordofaan ture ganama hagga galgalaatti hojii hiisee jechuudha. Innaa kana hubachuu qabdanii asii gadi akka dubbatamu miti nama biyya keessa jirudha. Nama biyya keessa jiru doorsisa adda lubbuu isaan irratti fudhatamaa jira tokkichoo geessaniitu waan irratti ta'aa jiru Hamzaa waan irratti ta'aa jiru akkuma booniif dubbannu akkuma booniin nama qabdu joosiinis nama qaba joosiin obboleessa kiyya anis abuun barbaadu maaliif jiraachuu qaban jiraatee achi as bahee intala kana faana hammaaf ammatti immoo namni takka nama hawaalee hammaaf ammatti joosiin dhufee haa dubbatu joosii minaamin jettanii asii taa'a hojii yoon qabdan ta'eef akka barbaadan ta'a malee ajandaa isaan irraa bu'a yoo qabdaa birrii takka birrii 2 gargaara
Kanaatiin gargaarta yoo ta'e garuu uummata gargaaraa jiru uummata ugaashee barbaaduuf jedhee biyya keessa taa'anii waa'ee namaa dubbachuun haggam gatii nama kaffalchiisu isa biyya keessa jiru beeka. Kanaafiyyuu akka miidiyaa miti akka wayifaa madaamiitti akka barbaanne taanee iyyinu miti. Dhaggeeffadha jireenyi biyyaa dhugaa rabbi baay'ee ulfaata sanuuma biyya keessatti haqa nam tokko baasuuf yoo dubbatte maal si laallataa jedhama. Biyya seeraan bultu wanda laattee akkasitti biyya seera malee bultu miti. Kanaafuu ani kara kiyyaan guddaan sin galateeffadha galatoomaa abbaa argitan nama waa takka hin beekne ol fiddanii nutti akka hiisistan hin barbaannu hin gargaarra nama shambichaa filadhaa sana booddee inni gargaaru akkaawuntii nuu fiddu Hamzaa ifamaa hojiirra jirtana fakkaate osuman si kabajuutti dafaraan jira. Dhugaa nama baay'een kabajudha baazaawii akkasitti bukkee taa'ee haasa'uun dhugaa natti ulfaata. Hin gargaarra wacan barbaanu mubaarikillee nuu fida hin gargaarra haadha kana jee mee gargaarsi gara lixaa kun gaafa sinitti dubbatamu maaf sammuu sin nyaata maaf ajandaan biraa irratti bantanii dubbii baxabbattu sin nuti amma sooyyeen barbaana mubaarikin barbaana nama shambicha barbaana kan gastiirra nuu taa'u akkaawuntii nu maxxansitu hin gargaarra wanda laattota warra bakkeeyyuu maa shamarran meeqatu irratti birrii ergee nyaatamaa jira bar hin beekna hundi keenyiyyuu dhaggeeffadha haadha keenya nullee haadha ji'a 9 fi onnee umurii guutuu onneetti nu baattu waan qabnuufi haadha keenya bukkee hin dhaabannaa siniin jenna haati kun deebitee caakkaatti deebi'ullee hin barbaadu hoduu sini heeressee galatoomaa thank you asirraa fuula feesbuukii kana irratti illee baay'ee si jaallannaa dhalaa waa tokko dubbachuun barbaada xiqqoone hundi keenya akka goonu dhugaa osoo jennu gadda becci goonenni asumaan osoo dhugaa jennu maatiin gargaaramuu afaa jiru waan guddaa qophaa'aa jira hojii guddaatti jirama walquunnamaa jirra lammata immoo walumatti qabatti yaada naa olii dabarseera waa'ee dhimma qabeenya minaaminii irratti al tokko yaadaa ufal ilaalchaan barri kun bara jenereeshiniidha waan ta'eef arraba maaloo minaaminii osoo hin taane yaadaa wal injifachuudha ilaalcha yaadaadhaa caalee kan si argameedha bakka isinii galee seerri immoo sanuun asirraa dutaa ollumin Imma tokkichoo laayivii banatee seerri akkas gochuu qaba osoo hin taane akkas ta'uu qaba jedhee seerri jira la. Seerri akkas gochuu qaba osoo hin taane seerri akkas ta'uu qaba jedhee matuma beera alleqe. Wanta akkas ta'uu qaba osoo hin taane akkas ta'eeraatti tumamee sababa jiruu fi jallisuu hin qabnu nuun. Isinii galee qabeenyi suni dhaqaa fuudhaati warroonni achi jirtan maatiidhaa kennaa isa jedhu nuun seeramini hin danda'amu kun emmaa ichaal nagarno dhageessanii al tokko nama hubadhaa garuu nuun wanti nuun laayivii kanarra jirru yoo jiraate dhaggeeffadhaa tokkoffaa maatii rakkatan kana gargaarsisu lammata maatii bira dhaabbatanii haqa ijoollee kanaa haqa mucaa kanaa falmu isa qabeenyaa seeraaf dhiisu dhageessanii tumini seeraaf dhiisu amma ammaatti waa'ee qabeenyaa dubbadheen beekon amma ammaatti laayivii irraan galee irratti waa'ee dhugaa ishee akkamittiin gargaaruu qabna maatii ishee gargaaruu qabna irratti xiyyeeffachaa jira al tokko qaamolee seeraa maaliif kanan gooneedha malee qabeenyi kana ta'uu qabaa sana ta'uu qabaa irratti hubannoo isaan hin qaban seerri immoo waan murteessu ani yaada naa olii dhibbaa dabarseera isanii jedhe irratti lammata mana kana irratti laa waan tokko jira mana kana ta'anii maatii ishee illee gargaaraa jiru akkuma isin kaleessa gartanii amma birrii 30,000 amma birrii 40,000 illee mana tokkichoo ta'anii maatii gargaaraa jiru. Maybe isiniif xinnoo ta'uu danda'a maatiidhaaf garuu waan guddaadha. Isinii galee naggasaan faasin jiru waan guddaatu hojjetamaara. Isaan immoo wanta kana qindeessanii mubaarikiinis haaseera hin dhufu waan ta'eef isa waa'ee dhimma qabeenyaa isaaniif dhiisaa nun ilaallatu maatii bira dhaabannee haqi jiru maali jennee akka falmannuu fi duula miidiyaa kana irratti gaggeeffamaa jiru warra suuraa mucaa galabbatee warra maatii arrabsee laayivii banatee jechoota hin taane gadhiisaa jiru irratti duuluu qabna yoo hin danda'ama seeratti dhiyeessuu qaba seerriin sirreessu yoo ta'e illee nuun qeerroon asirra jiru ijoolleen asirra jirru bakka isheen jiraattuu fi iddoo isheen jiraattu deemnee dhiigaa afaanii funyaan keessaa kabachiisuu qabna waan jedhu irra jirra nu dhageessanii naa isa kanadha rigaa galchi dhiifama. Eshi naa dubbadhaa Hamza Naggasaa dubbadhaa. Naggee dubbadhu naggeef carraa laanna maal dubbadha nutoo namni waa'ee isaa beekne namni gaaf tokko maqaa namaa ol kaasee hin beekne dhufee si gadi dubbii baxabbata dhaggeeffachuu naa wayyaanaaf baay'isawwe. Gaafana dabbaru mawaaqa sodaadhaati kottaa Hamzaa arrabsa. Ela waadaa isinitti kenne gaafana dabbaru kottaa Hamzaa arrabsa. Maal kun kan jecha tokkittiidhaan iddii kaartaa Afrikaa fakkaate. Nu ganaan jedhaani qoe. Wadduu galaga shanii hirriba rafaa oolanii bulanii as ba'anii yeroo isaan odeessan na ibaamnaatiin koo gad.
jireenya mataa isaaniitu jiraatanii haala mijataa keessa jiraatanii achiiti akka barbaade gaggalagaltee dhudhuufaa ooltee bultee as deebiteeftee abaluun kana ta'e abaluun kana wayyoo mindin ነው Kolfan qabachuu dadhabee naamsaan gaafannaa. dubbadhu rigaa fi intiniif carraalaa dhubannaati nama silas nama akkasii gachuu diddeetu nama haasaan beekne nyaatumallee garatti galu nama hin beekne kun gixeenyaa ni. Naggasaa. Warra akkasii kana deebiin kennin dhiisi. Anuu ganaa sitti dhufa qoy. Naggasaa meetii qabateera. Rigaa. Jaarsaa dubbaddaame. Wayyaa baga nagaa taatanii baay'ee gaafa hojii sirrii hojjettu arrafamuu miti ajjeefamuu hin jira hidhamuu hin jira.